Akkam jirtu maatiiwwan milkii tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan. Milkii tuubiin maalree barnoota afaan Oromoo qubeerra eegaluudhaan gara keeyyataatti aga barreessuuf dubbisuu dandeenyutti karaa salphaan akka nuuf galu barnooti nuti waliin barachaa turre arras kan itti fufee jira. Kanaaf maarree torbee darbe kan waliin ilaalaa turre jechoota sagalee gama duraatiin dheeratan jennee kan waliin ilaalaa turre viidiyoo darberraa akka waa bartan abdii guutuu qabnaa. Gamanuma yuutuubii keenya faaraa warri taatan sabiskiraayib sheer gochuudhaan akka nu duukaa dhaabattan gamanumaan isin gaafannaa. Arra mata dureen aaraa waliin ilaallu immoo jechoota sagalee gama boodatiin dheeratanidha. Jechoota sagalee gama boodatiin dheeratan jechuun jechoota dubbifamaan tokko gama booddeedhaan dubbachiiftuun lama dubbifamaatti hirkatee kan argamu jechuudha. Fakkeenyaaf kinoo qubeewwan asiin barreeffamanii jiran kun jechootiin kun gama booddeetiin warreen qalamii diimaadhaan barreeffamanii jiran kun dubbifamaatti hirkatanii dubbachiiftuun lama kan argamanidha. Kun hundi isaanii karaa kanaan. Asiinillee sagalee dheeraa ta'aniitoo dubbifamaatti hirkatanii kan argamanidha. Hundi isaanii gadeen kun sagalee dheeraadha. Isaan kun immoo dubbifamaatti hirkatanii sagalee gabaabaadhaan kan argaman jechaadha. Dubbachiiftuu tokko qofa jechaadha. Kun garuu dubbachiiftuu lama waan qabuuf sagalee dheerata. Gaafa darbu kun immoo walitti gaafa dhufan jechoota sagalee gama boodatiin dheeratan jechuudha. Warreen qalamii diimaa barreeffaman kanadha. Kan adda baasee isiniif haala salphaan akka nuuf galuuf qalamii diimaadhaan warreen gama boodatiin dheeratan mata duree keenyarraa akkuma ilaalaa jirru gama booddeetiin warri dheeratan jiran warreen qalamii diimaadhaan barreeffamanidha. Kanaafiyyuu tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'aa nu duuka bu'a. Dhugaa, dhugaa, dhugaa. Qoree, qoree, qoree. Maqaa, maqaa, maqaa. Siree, siree, siree. Cufaa, cufaa, cufaa. Suphee, suphee, suphee. Gatii, gatii, gatii. Qubee, qubee, qubee. Dhi'oo, dhi'oo. Sodaa, sodaa, sodaa. Mataa, mataa, mataa. Garaa, garaa, garaa. Balaa, balaa, balaa. Badii, badii, badii. Saree, saree, saree. Maamii, maamii, maamii. Haroo, haroo, haroo.
fagoo 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 yeroo yeroo. Maarree kanaafiyyuu jechooti amma nuti ilaallu kun jechoota gama booddeedhaan dheeratan warreen ta'an kun haala salphaatiin karaa nuuf galuun qubeewwan kun gara diddiimaadhaan barreeffamanii jiran kun warra dheeratan jechaadha. Isaan kunis asitti yoo ce'an dheeratanii jiran. Fakkeenyaaf amma kun sagalee gabaabaadha. Maaliif jennaan dubbachiiftuu tokko qofatu dubbifamaatti hirkatee jira. Garuu asitti sagalee dheeraa ta'a. Dubbachiiftuu meeqatu jira? 2tu jira. Kanaafiyyuu gama duraatiin gabaabatee jira, gama boodaatiin immoo dheeratee jira. Maal jenne kanaafuu jechoota sagalee gama boodaatiin dheeratan kan jennuuf kanaafiyyuu gama duraatiin gabaabatee jira, gama boodaatiin gabaabatee jira. Kanaafuu maamii. Amma fakkeenyaaf asitti sagalee keenya maal goonu hin gabaabsine. Asitti immoo hin dheeressina gaafa dubbannu. Walitti gaafa fidannu immoo akkuma dheeressine asittis maamii jenna. Kanaafiyyuu sagaleen keenya gama booddeetti maal ta'a? Ni dheerata yeroo dubbannu jechaadha. Isa kanas gaafa ilaallu haa asitti roo ni dheerata sagalee. Asitti hin gabaabbata laal. Asitti immoo roo sagaleen keenya gaafa dubbannu hin dheerata. Asitti immoo gaafa walitti fidnu akkuma dura haroo asitti gabaabbatee darbee asitti immoo ni dheerata jechaadha. Qalamiin diiban hundi isaanii maal jenni? Sagalee dheeraadha. Asiin hundi isaaniiyyuu sababni isaa dubbachiiftuu lamatu dubbifamaa tokkotti hirkatanii waan jiraniif gama boodaatiin dheeraa kan jenneef kanaaf. Asitti soo ilaallu fagoo ilaa asitti ni dheerata. Kanaafiyyuu sagaleen kun asitti dheeraadha, asitti gabaabaadha. Walitti gaafa fidnu gama duraan gabaabbatee booddeerra dheerata. Kanallee yoo ilaallu hin gabaabbata asitti immoo roo sagaleen keenya maal ta'a? Ni dheerata yeroo dubbannu. Kanaafuu gaafa walitti fidnu isa san gabaabsine isa booda immoo dheeressina. Yeroo kana haala salphaatiin irra deddeebitanii yoo shaakaltan isiniif galuu danda'a kun. Kanaafiyyuu maarree barnoonni har'a waliin qabnu asumarratti nu ga'aa. Warreen barumsa kana karaa onlaayiniitiin teelegiraamii, zuumii, waasaappiidhaa fi iimoodhaan barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo kanattis dabalatee barnoota Ingiliffaa herreegas yoo barbaadan lakkoofsa kanaa gadi isinii keenya kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Maarree barumsi har'aaf qabnu asumarratti nu ga'aa. Galatoomaa.